Ilaalchonni lama kan Itoophiyaa fedhii sabaaf sablammootaa guuttee ijaarra jedhuuf Itoophiyaan moototaan ijaaramte deebifna jedhu biyyattii jeequmsa keessa galchuu xiinxaltoonni irra deddeebiin ibsu. Hayyoonni OMN qophii dirree waloo irratti xiinxala taasisan aadaa karaa nagaa warri hin qabne walajjeesuun aadaa siyaasa isaanii beekamaa fi darbaa dabarsaan kan as ga'e ta'uu seenaa isaaniitu ragaa ba'a jechuun dubbatu. Biyya sana keessatti siyaasa sirnaan mootummaatu jira kan jedhan hayyoonni kun siyaasni biyyattii siyaasa jibbaatii jedhaniiru. Ajjechaan hangaa olaanaa naannoo Amaaraa irratti gidduu kana raawwates maddi kanuma ta'uu himanii ajjechaan kun ammallee hanga namoota siyaasaa gurguddaatti deemuun biyya bulchuuf tasgabbeessuu hin dandeenye jechuutti deemamaa kan jedhu qondaala olaanaa kaafaa obbo Baqqalaa Garbaati. So maaltu amma dhufere Amaarummaan tun olaantummaa Amaaraa tana Amaaraa nationalism kajoo kana kan jalqabsiise gaafa reeffamni likfaa boollaa baasanii Reeffaal Sillaasee fa'aa boollaa baasanii masaraa keessatti dhaabanii garsiisanii yaadni olaantummaa Amaaraa kun ka'e. Ka'anii maal jiru amma Oromoon biyyaa hin qabu bakka jirutti deeman. Jibbansaa fi xiyyaafannaa guddaa Oromoo cabsu irratti akeekkate wanni kun. Aadaan gartee walajjeechaa hooggana balleessuu kun kama duraan ture aadaa isaaniiti. Amma no wonder yoo amma maqaa namicha amma geessine kanan beeku ani waggoota afran darban keessatti sabni Oromoo rakkoo keessummeessee hin beekne keessummeessaa jiraachuu fi maddi rakkoo kanaa immoo gareen aangoo qabuuf biyya bulchaa jiru mul'ata ifaa eessaa ka'eessa ga'uu akka qabu wallaaluurraa maddaa kan jedhan ammoo ambaasaaddar Unatuu Billaattaati. Jarreen sirna durii deebisanii ijaaruudhaaf barbaadan qaama kana qaama biyya bulchaa jiru gartuu biyya bulchaa jirtu kana akka Troojaan horsii isaaniitti itti fayyadamanii boollaa bahanii riisarfees godhan deebisanii. Sana rakkoon guddaan jara kanaaf haala mijaa kan uume qaama biyya bulchaa jirudha. Uummatas kan arrabsiisaa jiru, kan xiqqeessaa jiru qaama kana. Osoo qaamni kun haala mijaa uumuuf baate jarri kun waan raawwachaa jiran kana raawwachuu hin danda'an ture gonkumaa. Gonkumaa gochuu hin danda'an ture. Ofiisaa kallattii dhabuudhaan, pirinsipilii dhabuudhaan, qaama isaa wajjiniin deemuu hin malleen wajjiniin michooma uumuudhaan sabarratti badii hagana hin jedhamne uuman. Rakkoon guddaan achirraa madda. Jalqaba sabboonummaa Oromoo irratti kan dhukaasa banan garee biyya bulchu kan jedhan ambaasaaddar Unatuu Billaattaa gareen kun michooma baduu fi dhaabni siyaasaa adawii diigamee kan ammaa yoo dhufu jijjiiramni ilaalchaa homtuun turree jedhan. Naannoo Amaaraa keessatti rakkoo guddaa akkasii akka dhufuuf sababni garee biyya bulchaa jiranidha. Kanaaf immoo ragaan warra har'a hangaa isaanii ajjeese kan kaleessa faanoon abdii biyyaati jechuun humna ta'anii fi meeshaa yoo galfatan mootummaan haala mijeessaa fi turee jedhu. Rakkoon guddaan mul'ata dhabuu dhaaba biyya bulchuu ta'ee fi rakkoo jajjaboo akkasii kan hordofsiisu rakkoo keessoo dhaabaarraa maddudha jedhu hayyoonni kunniin. Dr. Bayyaan Asoobaa ammoo mariif waliigaltee yoo hin taane kan dhimmi ilaalu hundi yoo mari'anne rakkoo kana keessaan ba'amuu jedhan. Oromoon qabsoo hidhannoo kan eegale gaaffii siyaasaaf karaa nagaan deebii argachuu dhabuun kan jedhan Dr. Bayyaan yeroo ammaa adeemsi mootummaa biyyattii fi abaa'oo waboo gidduutti eegale waan gaariif jajjabeeffamuu qabus jedhaniiru. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa kanaaf haalli Tigraay tures dhiibbaa uumeera kan jedhan hayyoonni siyaasaa kunneen karaa keessoo erga Tigraay waliin nagaan bu'ee waraana bilisummaa Oromoo waliin maaliif hin buune gaaffiin jedhu sammuu uummataa keessa turee jedhu. Dabalataan gara alaarraa mootummaan deeggarsa dhabuu waliigaltee fi nagaa yoo buustan malee jedhamuun dhiibbaa guddaa gara marii nagaatti mootummaa oofedha jedhu. Ajajaan olaanaa abaa'oo waboo Marroo Dirribaa ibsa BBC irratti kenneen marichi Oromoo ni hirmaachisa jechuun isaa sirrii ta'uu kan himan Dr. Bayyaan isaanis gama isaaniitiin yaada kana deeggaruu fi hedduu barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. Haala amma marii hanga guyyaa 5ffaatti jiruun haal dureewwan adeemsaa irratti malee dhimmoonni ijoo waan kaasan miti kan jedhan Dr. Bayyaan sadarkaa kanarra ga'uun iyyuu injifannoo guddaa fi yoo milkaa'uu baatellee carraa kanaan gaaffiin Oromoo galmee addunyaarra teessii jedhan. Qondaalli olaanaa kaafaa'oo fi hayyuun siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin lola Tigraayiif mootummaa gidduu tureen wal balleessuu hin dandeenye kana caalaa mootummaanis ta'e warri Tigraay humna ittiin lola itti fufan hin qaban ta'aa jedhee
waraanni bilisummaa Oromoo waliinis haaluma akkasiitu gara marii nagaa faraaraatti fide taa'anii mariin furuun boqonnaa guddaadha jedhan. Gama lachuunuu mariif fedhii agarsiisuun waan guddaadha kan jedhan ambaasaaddar Uunatuun waan jajjabeeffamuu qabu ta'us dhaamaniiru. Duraan TPLF fi ABO irratti dhukaasuu eegaltus badinsa oolchine kan jedhan hayyoonni kun rakkoo siyaasaa Oromiyaa fi Itoophiyaa walitti araarsuuf furmaata dhumaa kaa'uun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Marii keessa hanga fedhan argachuu dhabuu mala kan jedhan Dr. Bayyaan lola dhaabuu fi fedhii qabaachuu agarsiisuuf akkasumas amantiin akka irra jiraatu akeekuuf mootummaan dhukaasaaf lola dhaabuu qabaa jedhaniiru. Mariin barbaachifne godha. Kanaaf kun dirqamni mootummaarra jira. Silaa mootummaan irra ka'ee lola dhaabee mariirra jirra lola kana ABO waborra duulu dhaabee jee labse. An shakkiin qabu ABO wabollee reciprocate ni godha. Deebisaa fakkaataa ni kenna jeetii jaala. Kana godhuun murteessaadha. Dhugumatti Abiyyi Ahmad faan waan hunda laalanii waan hunda everything is considered. Haala jiru hunda laalanii mootummaan kun uummataan kan hin filatamnee fi kan dantaa uummataa qabuuf mirga uummata isaaf dhaabbate uummata kan bakka bu'uudhas jedhaniiru. Mariin nagaa kun yoo fashalaa illee uummanni waan ta'e beekuun waan itti aanuuf of qopheessuus qabaa jedhan. Marii waraana bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti biyya Tanzaaniyaa odola Zaanzibaar irratti gaggeeffamaa jiru. Kanarraallee uummanni rakkates addunyaanis ta'e hayyoonni Oromoo waan eegan qabuu jedhan. Yoo xiqqaate waliigalteen jalqabaaf salphaan dhukaasa dhaabuu sochii lolaaf taasisan dhaabuu irratti waliif galuu hololaaf jibbinsa gama dabballootaa walirratti oofan dhaabsisuu hooggantoota siyaasa Oromoo mana hidhaa jiran dabalatee hidhamtoonni maqaa siyaasaan hidhaman hundi akka hiikamaniif waliigaltee jalqabaarra ga'uun hatattamaan hojiirra oolchuu qabu jedhu hayyoonni OMN dubbise kun. Mootummaan kun akka hin amanamne beekamaadha kan jedhan ambaasaaddar Uunatuun sababa kanaaf jecha taajjabdoonnis barbaachisan jedhan. Amantaan dhibamuu fi barbaachisummaa taajjabdootaa laalchisee waan bara 2018 araara Eertiraa sana kaasuun dubbatan. Qaamonni waliigaltee dhufu hojiirra oolmaasaa hordofan jabaachuu qabu kan jedhan hayyoonni kun dirqamni guddaan mootummaan akka jirus akeekanii waraana keessa galuu fi gaaga'ama kanaaf biyya saaxiluun silumaa onnannaa siyaasaa dhabuurraa kan dhufedha jechuun hayyoonni OMN waliin turtii taasisan kun dubbataniiru.